namni jedhenta waan ta'eef rabbi guddaan ishii waliin akka dhaabatu abdii guddaan qaba waan ishii waliin haa dhaabatu ulfaadhaa galatoomaadha aganuma sagalee kennachuu fi yoo gargaaramte manuma ishii tiiktook ishii ishiin hin bantii fi san booda ishuma achitti ilaalchisaa gargaaruun hin danda'ama hordoftoota hedduu waan qabduuf mana nama biraallee baay'ee kadhaan barbaachisu ishiinis dubbachuu baattu rakkina ishii irra geellee rakkinumti gama suuqii gubannaa saniin irra geellee qorqalbii ishii waan cabsuuf Oromoon gargaaree booda ishiin Oromoo gargaarte deebdii irraa qaban. Gargaaramuu nama qabduudha. Biyya baqaarraa gara biyya baqaa deemte achitti hojii daldalaa eegalte sababa rakkoo gubiinsa gamoo guyyaa san mana bootaa biizinasii ishee gubatee sanii iyyuu nama gargaaramuu qabdu ture. Deebamee odoshiin gadda san keessa jirtu wanni gadda suuraa san irratti ta'e immoo uumama rabbiitiin baacoo ta'e sun immoo hamilee ishii cabsa inni dhukkubbii tokko jedhee yaada gara kiyyattan. Yoo nama duraan waa'ee miidiyaa kanarraa obsa horachuu irratti waan baay'een ta'in keessattuu kan inni ishii ittiin dinqisiifadhu haadha xiyyaafan jiraadha gaafa jettu namni namummaa qabu nama haadha ofii kabaju nama harmee ofii kabaju nama harmee ofiitiif ta'edha nama jechuudha. Bakka sanitti keessi kiyya baay'ee tokko itti gammadeen keessi kiyya haala ishirra ga'eef baay'ee itti gadda jechuudha. Maaloo haadha xiyyaafan jiraadha haadha jechuun ulfina ta'udha. Ulfinni hundi haadha ofiirra madda eebbi haadha ofii eebbi abbaa ofii eebbi maatii ofii eebbi harmee ofii bakka jirutti namni kufu haadha xiyyaafan jiraadha itti muca'uu bu'aa turteedha. Natti dhagahame baay'ee hundi keessan kan haadha qabdanis kan harmeen keessan bakka dhugaa jirtus namni harmee ofiitti ulfina qabu nama ulfaatina dachee tana gubbaatti qabu. Kanuma kanaan wal qabatee mucayyoon tuni gargaaramuudha qabdii hin gargaartanii tooftaa ittiin gargaaramtu keessaa immoo gastii nama biraatu iyyuu hin barbaachisu gastii ishii irratti gargaaruun hin danda'ama. Yoo haalli mijaa'uu baate immoo mana bakka barbaadanitti illee mijeessitan haala qindeessaati beeksisa hojjeddaati haa gargaaramtu kan gargaaru dinqisiifattoota ishii jaalattoota ishii uummata Oromoo nama namummaa qabuu fi nama namaaf dhukkubsatuu fi nama namummaa qabuu fi namaaf jecha osoo hin taane rabbiif jecha nama gargaarutu gargaara galatoomaa isinitti hin dheeressu ulfaadhaa. Hayyee galatoome artistii keenya yaadni keessarriidha. Egaa akkuma artistii Tuffaan jedhanii mana ishee bannee toni akka isheen bantus taasisuu qabna dirqama. Kanarratti immoo kan hojjetu nuumatu hojjeta jechuudha. Ijoolluma biyya Arabaa jirru kana keenya yoo irratti hojjenne malee namni biraa namni sagalee nuuf ta'u hin jiru. Isheenis yeroo darbee nama rakkatee warra badee warra karaatti hafee hundaaf ka sagalee ta'aa ture isheedha. Har'a immoo nuti bakka bu'aa ishee goone toni. Tigisti jala abbi tokko gabbu'aa. Dhuftee? Fidhee keessanii jechuudha. Almiin buusaa tigista jala jirti. Qoy siddoon jiru kana gabbuusa naasa'a. Jaritti godhata wayyuu qoyya. Kotta seenaa. Ayyatti kukottu gala. Waliin jeeqinaatii galatooma artistii keenyaa yaada gaariidha kuni. Meeqa ammaa fi falmattuunis bira jirti. Ani bilbila duraati irratti yaalaa ture hojjetu jedhanii. Maqaa tokko barreessi tiiji. Wanti amma namoonni achi jiru amma fakkeenyaaf gaafa harmee teenya mucaan ishii Libiyaatti jalaa qabame sani Nuraddiin waliin taatee gaafa ishiin gargaarsistu mana Mubarak keessa taa'eetu baay'ee tokko haasa'amaa ture achirra gastii Mubarak irra ture. Gammee jira gammee fi tigisti galchaa. Osaan hojii naasa yaaddisti. Harmee maqaa tokko barreeffadhaame gammee qoyame. Ol galanii sagantaa bal'aa qabuuf hin danda'ama. Falmattuun jirti Nuraddiin jira warri itti dhiyaatan jiru warri ishii wajjin gastii irra ta'anii harmee teenya. Amma hin gargaarra jennee kun duute jedhanii gammee jalaa kutanii olii gadi oofnan jirti garuu gargaarsa barbaachisaadhaaf mee asirra fallaxxafne malee waa biraa miti. Isaan yaada gabaarraa nuuf haa qoodanii. Gammee fi tigisti galaa. Magaalatti kan gammee fi tigistirraa barbaannu akkaawuntii mucoo barbaannaa ol seenati akkaawuntii ishiillee nu maxxansa. Nu warri gargaaru bira dhaabbanna waan ta'eef koottati nu maxxansi gamme yoo jala kana jiraate tigistatumtillee. Azala jiru saallachanu warra fuula gurguddaa kana xixiqqaa kana. Namni bira jiru hin jiru ishee bira. Falmattuun bira jirti. Maal isaan warra biruma olammiti kinoo gammeeffaan azala jiru tuhuunis gammeenis yookiin mana isaanii banuuf ta'a mana isaanii banan kiyya cufnee hin deemna dhaggeeffanna rakkoo tokko qabu waan jiru. Gaariidha. Hin dubbatti waan dhukkubsatti hin dubbatti haala ishiin hin dubbatti ishiin dubbattee ofirraa haasofnaan barii waan biraan barbaachisu amma ajandaa miti kun nama gargaaruuf nama ofii gahaadha. Garuu immoo miidhama ishii san miidhamuu iyyuu hafaattu mucoon tun rakkoo qorqalbii ishii gubannaa suuqii sanii wal qabateetu gargaaramuu qabdi. Ajandaa suura walii gaddeemu ajandaadha sun nama qalbii hin qabnee fi nama fayyaa hin qabne sun garuu
waa'ee gargaaramuu ishii irratti ishumarra bira taa'amee gargaaruun hin danda'ama. Namoonni hedduu gaafa ishiin nama gargaarsitu Dubaay keessa teessee gaafa ishiin nama gargaarsitu fakkeenya dhengadha harmee teenya mucaan ishii Libiyaatti qabamee bira taa'amee gastii harmee sanii irra taa'amee gaafa ishii gargaarsitu. Dhiifa manaa godhaa bilbila tunarratti bilbilamaa ture haasaa artiin itti handeegaa. Hayyee nu uffatan jechuudha jarri kun. Yoo ajaa'iba. Hayyee michuu haasa'e. Ajaa'iba qabu dhugaa. Ila amma wanti jiru beektaa hedduu ajandaa uumaniitiin asirraa haasa'uun hin barbaachisu. Nama 300 otoo as jala jira. Nama 300 kana keessaa namoonni gargaaran hedduun hin jira waan ta'eef amma nama ishitti dhiyaatu irratti sheer godhanii yoo kan beektan taate nama 300 kana keessaa namni ishitti dhiyaatu hin dhabamu. Akkaawuntiin ishii kallattiin nama bira ga'ee akkaawuntii laxxafanii fi gargaaruudha. Wanti erga dhibamte namni nama jiraa fideetiin sireen miidiyaa gubbaa wanni fiduuf hin jiru dhibamte jedhee kan fayyaa qabu. Erga dhibamte namni gargaaruu danda'u as jala jiraatu mala akkaawuntii nama ishitti dhiyaatu san fidanii namni 300 fi 35 kun gargaaruu mala. Malee wanni yeroo hedduu irraa haasaniitiin yookaan immoo sa'aatii bal'aatii fi ajandaa uumanii olii gadiin suuraa fiiguu miti. Oromoon duraanuu amalli isiin qabdu gaafa ati duute fooloo si godhuu fi gaafa ati duute siif booyuu fooloon si guddifatu malee jira waliin gargaaraa dubbannee yookaan immoo ittiin sa'aatiif hin jiru. Namni as jala jiru kuniif ni gaya waan ta'eef nama akkaawuntii isii kennuu danda'u irratti sheer godhaati gargaarsa jammaruudha. Kanuma namni wal gargaaru manni siifuu baname namni dhufee fi manni feemasii banameen tokko namni gargaaru yookiin as jala jiraatu irra baay'atu mala waan ta'eef. Kanaafuu dhaggeeffadhaa asirratti himaa gammee nama jabaa tas keessa jira artistii faas keessa jira ol baay'eetii hiifti guwatillee as jala jirta gammee atillee dhuftanii nama hin tuffatina yookiin immoo nama fiddanii dhuftanii nama dhibamu hin laxxafina galaxxaftanii immoo hin gargaarraa jechaa jirraa ol bahaa dubbadhaa rakkoo isaa falmattuun illee as jala yoo jiraatte kootu seen ganamallee dhiisaa ganniin baay'een dhukkubattee nama ajandaa nu cufsisiiste sa'aatii booddee immoo gammeen gargaarsa keessan barbaadde jedhee ol baasee laxxafe. Giraanu gabbaa jirtu dhugaa rabbi. Nuti ganniin nuuf haadha keenya isinii fi koo dhiirotaa fi waan taane nuuf shamarran biyya arabaa keessa jirtu lubbuu nama baay'ee baraarte nuuf haadha waan ta'eef ol bahaa dubbadhaa ibsa. Koottiin daldalachaa jirru nurratti galchaa jechaa jirru. Buukiin akkaanumtii nuu kennaa yookiin bilbila gannii nu qunnamsiisa. Maal isinii fooloo koo nama tuffattu boo. Ayyee nuti akkamitti tuffannaa jiru. Lubbuu isaa wajjin haasa'uu dhiisitii wannoo maali falmattuu waammanna rakkoon hin jiru. Yoo kan xumurattee jiraattu taate ila dhageeffadhu. Amma nama tuffii osoo hin ta'in namoonni feemasa jedhaniitiin as gubbaa deeman kun guutuun isaa nama gargaaruu miti nama sagalee ta'u malee namni nama gargaaru nama hamma as jala jiruu kana. Ijoollee biyya arabaatii fi keessayyuu shamarran wanti gargaarsa irratti yeroo hedduu kan mul'atan. Falmattuu fidaashiidha kan nama hin tuffanne. Daakaa falmattuutti dawwalaa rabbi. Guddeetti sheer godhaa guddeen ishee fiddanii suura namaa fiddanii dhuftanii naxxaftanii raawwattanii garaa nama irraasinaa ugga fiddanii immoo seenaa rakkoo ishii birrii baay'ee barbaaddii jettanii viidiyoo hojjettan yoo nani kijibe yaa uummata viidiyoo na jala laalaa viidiyoo gammeen hojjette garuu as feet nama tuffattanii deemtachuu ajaa'iba qabdu. Namas sin guddise maaliif guddistu dhugaa rabbii. Ol bahaa dubbadhaa lubbuu ishii baraaruu qabna dhibee ishii ulfaatadha birrii ulfaatadha jettanii yaayyee lubbuu ishii baraaruudhaaf immoo nuti qophiidha waan qabnurra diina baay'ee qabdu waan ta'eef nu godaatii ishiin jaalan nuuf haadha keenya jechuudha. Wal tuffachuun isinitti hin bariyyaa Oromoo. Jechuun bartuufi Daqiiqaa muraasa naa kennaa nan baafin inni dhiifama jiran iddoo wajjin jira. Hello. Dubbadhu Lubbuu. Dhiifama sagaleen aeropilaanii kan na biraa dhagahamoo ta'e safaran jira waan ta'eef ananii hunda keenya fi dursa nageenya isiniifaa baay'atu jechaati. Dhugaa kee jettee ani viidiyoo kana guyyaallee argeetiin ture akkuma ati jette sii galee laayifirra seenee toon immoo yaada san xiqqoo ishee dubbachuudhaaf iddoo hojii waan hin jiruuf natti toluu didee kanumaafis zim jedhe malee dursas argeen ture. Jechoota teejiin jettee gammee jalatti iyyuu argeen ture already akkuma ati jette yaada kee. Gammeen safara keenya beekuu danda'a yeroo baay'ees deddeebee kaargoo fe'e waan ta'eef namni karaa qaxxitaatiinis dhufee birrii fuudhu jiraateennan weel rakkina hin qabu waan ta'eef akkasittiinis kennuu hin dandeenya.
wanti irratti mari'attan nutti maa isin jedha fooloo si deebiseera fooloo keessan na deebisii lakkoofsa kiyya sumaaniyyuu isin kennuu hin danda'a. Obboleettii keenya kana gargaaruun dirqama nutti haa ta'u isin jedha dhugaa rabbi waan baay'ee isaa gara nama baay'ee namatti dhaga'amudha. Maaliif uumama waaqayyootiin illee iddootti wal cabsu nu erga geenye sukke rakkinaan qabu waaqayyo bichaan fayyaa ishiidhaaf haa kennu rabbiin. Jechootan jedhee ibsadhu hin qabu dhugaa baay'ee namatti dhaga'ama waan ta'eef. Dubartii taanee dubartiin gaafa wal cabsuun immoo I don't know I am very sad. Kanaaf hundumtuyyuu waaqayyoof haa galatoomu mucayyoo bichaa rabbiin nuuf amaaru hamma nuuf danda'ameen immoo gargaarsi dirqama waan ta'eef iyyuu gargaaruu qabna. Ani karaa kootii waan ta'e isin barbaadan kinoo asirraan nan kennaa isin hin jedhu. Birriin kenna malee immoo ani giiftii akkasitti hin kennu hin danda'u waan ta'eef. Abbaa barbaadan. Mucayyoo adabsiisanii immoo jiboo'ichaa hin erginaa nuti mucayyoo lafa sagalee ta'aa jirraa nama arrabsaas hin jirru. Waan nama du'e haasaa hin jiru. Immoo jiboo'ichaa nurraa dhiisa. Aha mana irratti cubsisuudhaaf deemtanii bar. Moo'itti isin goone dadhabne. Shoo hayda. Itti fufi.